السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردف يا سبرا هندي خشن بكم جرتنا تنجين ربي سندرجاتو أرانتنا وأنا اسم فيا دجو اسم فكبر تنجراه كدومتي لو جنتنا موني كرتيا سبرا سبسكرايب قلتني ما ينتهي سبسكرايب ولا متى ده تكفرتي تربي خنا كم بكمو سوشيال ميديا كبرتي كريم كفيا وسوم مان كفله جلك أبو سوكرتي ومان كفله كندا في بيجتين كرتي أوروبا دا اسم أوف نوانجو بايين كرتي سوشيال ميديا كبرتي ما جراجو وان كنرا إذا باسين اسم تيمو فلا نموني بايين كيسان دفع وانا كون كرتي هنگام تكرو بارا بيجتين كرتي أربعة biyya keessaa namoonni baay'een keessaa waan kana gaafata. Tokko farratti warroonni gartee jalqaba osoo gartee uumaan kafalle Kanaadaa yookaan immoo biyyoota gartee Awurooppaadha. Isin oofna warra jokuni tooftaan isaan gartee itti nama gartee harkatti galfatan tooftaa takkaa jiraachuu. Isinis maali? Jalqaba uumaan kafaltu sinjaanii biirootti siyaaman yookaan immoo bakkuma wayii siyaamanii إيش دوكمنتي تنتي سرافودان باسبورتي إنك يتاو باسبورتي خدي في دوكمنتي إنك سرافودان هوكا خن سرافودانو دوكمنتي خنس يوغرتي خن كبانو خن سر وان سر باكي سوستي مانيجو أتي خن كبوتان خن غرتي نوسو ترچ نو غرتي سيف دلغا سنجان هاييه خنمو مالكا وان دو سيدل يوغرتي مالكا غنا خفلتار هاييه دلغاني وان سنغرتي سيفداني يغرتي وان سيفدانو فكنياف كولج جرا acceptance jura tangare barumsa jura sensitive basan kone mo feki da miti originaluma wana man tochu malifi dural di bashan tama ibala ma khafallan college kamurra guyatti acceptance garte warqate barumsa college ni basta chu malakan original sida khana wala qabanati guya khan siyamane chu birotti imbasi guya kana galta sanifu qopay malakan lega qabar fidee sinjana ngana ati waan gartee fedhin deemisa gartee waan sujurtoocha waan gartee hawwinte deemisa halkan guyyaa si keessa jirtoocha toletega maallaqa kan gartee takka wali qeeffatee takka gartee maatii jala fuutee deemtaachu oggaan maallaqa qabattee dheeytee dokumentii sirkanii yaa'ee imbaasii si galchan imbaasiin garuu hin fudhatu imbaasiin maal fudhanne waraqaa dokumentii tana acceptance gartee waraqaati gartee man tana isaan si baasan kana hin fudhatu linju except single sinde barsochu interview sinde barso ni debit amas wan kan egalte mitire amas mala bira basani to mal jani khara garte malaka tisra basanin itisigalchan ati mas egalte mere malaka no basachu oso kana toti isan malaka na garte yoro sirra fudan kana be khate garte fakanya suqi wayti serga aka kana nama garte kana garte suqi sergani ifi garteti ifi wan safuratu akasugo male isan tarkatika nutin kanine garte garuu achiin zoore isaaniif seenaa jechuun maalina kun akkasiin maallaqa sarkaa baasanii boodarra maal jire nama tokkollee lamarraa shantamarraa diidamarraa soddomarraa afurtamarraa dhibba shantamarraa akkasiin maallaqa kuma kudhan kuma diidama wal qaban nameeq maallaqa guddaa jechuudha ati ji'a teessaa waggaa teessaa maalanii kun gartee wal qabamee isaaniif intarestii maallaqa dhaltii maallaqa isaaniif deemti maallaqa ittiin dalagatanii booda ati mooda sammuun ka siyattee jechuudha. Deemisni jira hin jiru zero. Saniifuu wanni kuni sobaachuu. Kanaadaa deemuu barbaannaan yookaan immoo biyyoota Awurooppaadhaa deemuu barbaannaan daayirektii dheeytee weebsaayitaa jira weebsaayita originaala jira as jala viidiyoo kana jala isiniif hin kaa kan Kanaadaallee kan biyyoota gartee Awurooppaattis ta'e hunda isaanii isiniif hin kaa jala kana weebsaayita isaanii jechuudha. Daayirektii gaafachuu dandeessaa jechuudha. Waan isa barbaachisu ulagaa guuttee gaafachuu dandeessa. Kan sanachi maallaqa gartee maatii jalaa fuutee yookaan immoo maallaqa gartee nama raayqeffatee yookaan immoo ifii laffaatee fiddee bakka intaanitti kan baasne jechuudha. Maaliif waan takka eegallaan baasuun bakka lubbuun eegalan jira jetta ni baasta jechuudha maallaqa. Saniif wanni kun dhibbatti soba. Hin danda'amu jechuudha soba. Taanaan daayirektii imbaasii deemtee gaafatta. Wallaan isaanii seentee guuttee gaafatte malee soba. Kanammoo yoo gartee lakkii ani yaaluun qabaa numaa yaalaa bakka carraa yaanii yaalatte immoo dokumentii tante paaspoortii kan kee originaala waraqaa sartifikeeta gartee mana barumsaa kan kee originaala akka ittiin kanina jechuudha. Paaspoortii kooppii dokumentiin kan mana barumsaa kan kolleejjiidhaa kan acceptance jechuudha kooppii itti kennuudha. Tan sanachi waa takka dokumentii itti kennuu qabdu jechuudha. Akkasii viidiyoon kun tolee like share godhe. Inni lamaffaadha YouTube'n seera haaraa baasee jira. Seera haaraan kan gartee biyyoota gartee tokko irratti
turee jira. Garuu Itoophiyaa ammaan tana eegalee jiraachuu. Innis maali? Itoophiyaa keessa teessee ammaan tana Gmail banuu hin dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa Itoophiyaatiin Gmail banuu hin dandeessu jechuudha. Innis maali? Fakkeenyaaf Gmail yeroo bantu lakkoofsa bilbilaatti guutta. Itiyoo Telekoom lakkoofsa 9 ta'ee yookaan immoo Safaariikoom ta'ee kanatti galchitee fi agartee koodiin gartee achiin siif galtu goota jechuudha. Ammaan tana Google lakkoofsa bilbilaa Itoophiyaadhaa guutuma guututti hin fudhatu jechuudha. Koodiin gartee ittiin seenu dhorkee jira. Didee jira. Kana wal qabatee guyyaa 3 dura imeelaan banageetiin seenee yaala ture. Bilbila meeqaan seenee na dide. Maal jee hoggaan sarchi godhuu nama biraa gaafadhu dhaabbatee jira nan jedhan. Anis waa hangaan danda'utti Google itti barreessee gaafadhan ture. Naaf hin deebisneewu. Saniif namoonni gartee YouTube gartee biyya keessa jirtan biyya lakkoofsa biyyaa guuttan yeroodhaaf yoo gartee isin jalaa badee deeffachuun ulfaataa jechuudha. Saniif recovery lakkoofsa testee yookaan immoo lakkoofsuma gartee nama amantan jechuudha. Nama gartee amantan kan gartee biyyoota gartee akka Awuroopaas ta'ee biyyoota gartee Keeniyaan dalagaa Dubaay illee ta'ee barataadha. Nama gartee biyya alaarraa qabaatan saniin gartee lakkoofsa isaanii gartee recovery bakka buufachuu dandeessan jechuudha. Saniif wanni kun anatti gartee yaaddoo sammuu ta'ee jira. Akkasuma gartee immoo shamarran gartee yookaan immoo ijoolleen teenyatan gartee biyya alaa jirtan namoonni gartee viidiyoo kana daawwatan walumaa galatti YouTube tokko jira kan gartee saanis guutamee subscribe gara 4,000 olii qabu jira gurguruu feena nurraa bituu dandeessan jechuudha. Wanni hundi guutamee jira. Dabalataan yeroo ammaan tana Finfinneen balaa Finfinnee gadama baatee bakka itti suuraa ka'an bash akkanatti bakka bakkuma suuraatti ka'an akkanatti bakkuma suuraatti ka'an sanii Finfinneen baay'ee bareeda jirti jechuudha. Maaliif mana fi abbaa tolfataa jechuudha. Mana kana kiraan galaamire bakka waanuma kiraa isaa yaaduu malee wayin tolchuu fi maal isaa wayii yaadu bara. Duraan Finfinneen akkas turte. Ammaan tana immoo abbaan mana isaa ijaarrachaa jira jechuudha. Saniif Finfinneen baay'ee bareeda jirti. Viidiyoo immoo isiniif waraabeetiin isiniif gadhiisan jira. Yeroo dabree osoo karaa deemu jiru akkuma tasaa waraabee isin gadhiisan jira. Torbees deemu kana keessa Finfinnee bakka baay'een isiniif waraabee isiniif gadhiisa. Viidiyoo immoo daawwadhaadha. Komentii barreessaadha. Bakka hin gartee isin daawwachuus qabus barreessaa guys. Namoota gartee biyyoota dhaabaarraas ta'e biyyoota gartee Awurooppaarraas biyyoota gartee addunyaa marra jirtan namoonni gartee karaa Finfinneedhaa karaa biyyaa galuu feetan welcome isin qeebala karaa feetan hin feetu makiinaa moodela haarawaa nu qopheessii yoo nu qeebalatanis akka isin feetanitti isin qeebalaa jechuudha. Saniif na dubbisuu dandeessanii lakkoofsa kiyya kanaan na dubbisuu dandeessanii. Gartee fakkeenyaaf hoteela gartee nu qabii buukingii faamilii wajjin dhufaa jirra. Hoteela gartee nu qabeettanillee isiniif qabee bakka gartee isiniif ta'u akka gartee wajjin isinitti hin baay'annetis akka gartee ikoonomiin keessan gartee isiniif eegamutti isiniif hin qabaachuu. Saniif yaasu birraa we are coming jettanii yaasu birraa nahina jaa'een ilaa Itoophiyaa jettanii na dubbisuu dandeessanii sanjaa galatoon fadhaa. Thank you guys, I love you. Video like share godhaa. Assalamu alaikum.